خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة حواسني وان كان أما هردفا جرتني في خطي قبولتني هردفتني اللين خاما يسندك في توري يسندك باللين قيانا الرا قيا أجائباتي وري بهبيفتو راجرم بها إثيوبيا خرا أدون إرا دفتو خرا إفني إرا إثيوبيا دفي خرا أمالي إفني إرا راب سماجرو وري جرو جينوتي دعوة جتودن دينيا جينوتي دعوة تو أرى أستي والغي رب سبحان الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وانتي قوني يني رب سبحان الله أكوان كان فيت أباسو مرتيسو وان دبر سيف بكتنا وليك أبامني چارا قدادا در إيدا در الأوابر جرا دامسي أرى نتقامنو akka hawaasa ulamaa'ota du'aata hawaasa raa bakka bu'ee taanee dhaamsi nuti qabnu dhaamsa jabaadha. Waan ni dhiifna jedhan naman dhiifne waan jalaa hin dhokadha yoo jettillee dhokachuu hin dandeenye, jalaa hin rafa yoo jettillee rafuu hin dandeenye. Rakkoo hawaasaa, rakkoo ijoollee teenyaa, ijoolleen jiruu jirjiirrachuudhaaf biyyarraa bahan sababaa fi sababaa alatti illee waantu walitti fidee fi maaltu walitti buusee duuba siidhaa nuti gaa dhibbatti illee beekuu baanu haalli ijoolleen teenya adda wal qooddee maqaa adda addaa nuti amma maqaa san akka du'aatatti nutti ulfaata, maqaa sanillee ji'uu nutti ulfaata yoo haqiiqaa taate. ammoo adda wal qoodanii garee godhanii naannoos ganda walii kennanii wal lolaa jiran naannawa daangaa Suudi Arabiyaatii fi Yamanii fi akkuma walii galatti naannawa kanatti ijoolleen wal miidhaa jirtu. Waan kanaatu arraas nu baase. Ni turtanillee injiinaa hin turre waan nu tursiisee jira. yeroo amma duraani beeytan rakkoon tun gaafa uumamtee baanee lallabaa turre gaafa dhiyoo tana eegalamuu deemtu immoo aduu har'aa booda walaa sheekii walaa qeesii tokko yoo nu afaan dhufe isaatu beeka jedhamee eegalame sheeka waan si ajaa'ibsurra tokko keessan hin beenu walaa sheekii walaa bari akka itti jaanillee si dhiba sheeka akka itti jaabanillee eegalame dhiiroo nama dubbii oowwisuun taanu jennee oduma garaanu nyaatu bubbulle. waa'ee kana keessatti namni aqlii qabu hundi ni beeka. Kabajaan meeqa walirraa fuudhamtee ijoolleen teenya kabajaa wal dhorkitee lubbuu walillee dhiiga walii dhangalaaftee waan dhalti ilma namaa tokko walirratti hin dalayde tuniree waan hiikaa biroo barbaachisuumi. Abbummaan fedhe namni duniyaa tanarra jiru namni aqliinsaa fayyaa qabdu namni waan san qeebalu hin jiru. Keessaawuu wanni garaa nama nyaatu ijoollumti hawaasa tokkoo ijoollumti ootaa fi dhaloota tokko hoggaa waan kana walirra dalaydu irra nama ajaa'iba irra garaa nama nyaatallee. Kanaafuu yaa ijoollee teenya hanga dabreewu rabbummaan rahmat isaatiin nu haa dhaqqabu akka warra baha Itoophiyaa jirutti waan kana daqiiqaa isinitti amma lallabnu kanarraa kaasee bakkuma jiru tanatti akka dhaabdan isin gaafanna. Akka abbaa tokkotti, akka obboleeyyanitti, akka ilmaanitti. Ijoolleen tun hundi ilmaan keenya. Rakkoo tana akka bakkuma jirutti dhaabdan nama karaa adda addaatiin booji'amaan duniyallee seera qaba. Akkanuma ufumaa wal boojitanii harkaa wal qabdan. Namoota qulqulluu waan tokko hin balleessin namaa wal lolellee quban qabne. Oduma karaa deemuu qabame. Waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walaa taziru waaziratu wizra ukhraa lubbuun takkallee nu dilii nama tokkorraa hin gaafatamtu toju waan abbaan kiyya balleessirraa ani hin gaafatamu waan ilmi kiyya balleessillee irraa hin gaafatamu akka shari'atti waan kutaa takka balleessiteef kutaa takka adabuun seera takka ilma namaatii fi seera rabbii keessallee hin jirre waan ta'eef wanni kun dallansuu biroo nutti fida
namallee nutti kofalchiisee nullee qaanfachiisee salphannee akkatti deemnu wallaalle. Kanaafuu waan kana asumatti dhaabaa gara nagayaa gara waltahuu gara fixatuu gara sitti akka nuu deebitan asumaanuu dhaamsa dabarsuu barbaannaa. Mirga khiyyaan gaa tarreetti dhiira hedduu jira. Sheekh Jamaal irraa kaafnee dhaamsa wal fakkaataa isiniif dhaamna maqaa hawaasa keenyatiin galatooma jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام شيخ أنا من أرجو جدا جلال لك ربي مرقى سيقول أنت برسي كتابتك كسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أواسا خينيا ورسا قليتين يتنا رقيسا أفان نتيسني دبنون كان خبيتا ilmaan ootaa ilmaan dhalootaa ilmaan saba tokkoo ilmaan amantaa tokkoo warra biyya tanaas wajji qabnuun madaraka arraa kana sheekha dubbiin tun arraboodan deebitu tafaa'ulumaafu bakki irraa lallabaa jirru tun magaalaa jaalalaa magaalaa hawaasummaa bakka magaalaa qaroominaa wanni Itoophiyaa tana fakkii Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoo jedhaniin fakkii Itoophiyaati. Itoophiyaa laaluu namni fedhe diree dawaa laala. Biyya tana keessatti namni Oromoo, Somaalee, Amaara, Tigree, Guraagee, Hararii lakkaa'in fixu sabaa sablammiin kana bira kutee Faransaay, Araba, Hindi namni hoggaa dubbatullee biyya tanatti afaan wal keessa godheeti yeroo takkatti afaan shaniin dubbata jecha tokko jechuu ergaa takka. Gama jalqabaatiin Amaaranyaa, gamanaan Oromanyaa, gamanaan Somaalenyaa, gamanaan Arabanyaa, gamanaan Hindi wal keessa laaqee dubbata. Magaalaa qaroominaa hargansuu Itoophiyaa jechuun bakka Itoophiyaan hafuura baafattuun hafuurri Itoophiyaa asiin baabee akkasii hubadhaa. Somba Itoophiyaa jaaniin magaalaa irra jirru kana Diredawaa sombiyoo nagee qabaati. Biyyi guutuun nagee qabaati. Qaamni guutuun nagee qaba yoo sombi nagee qabaate jechuudha. Maaliif jennaan isatu dhiiga qaama keessa wanni godha. Asiin hafuurri baha asiin sagaleen baati biyya tana wanni bahus asirraan baati wanni seenus asirraan seeti madaraka dirree magaalaa jaalalaa. Magaalaa Sheekh Amin Ibn Rufaa keessa dhaabbannee isin dubbachuu jirra. Sheekh Amin qofaa miti biyya guutuu wajjin qaba. Hayyoonni, ogeeyyoonni akkasuma qabsaa'onni bakkitti wal gayaa turan asii wanni asirraa face biyya hunda wal geessi asirra dhaabbannee isin dubbachuu jirra. Arratti irraa booda waan kana. Wanni isiniin jennu obboleeyyan keenya seerattis, shari'attis, namoomattis woomata kallattu obboleeyyan wajjin dhalate ilmaan adeeranii maqaa gandaatiin wal yaamanii ganda walii baasanii gandaan wal loluun qaroominaasii miti beekumsaasii miti adaba naamusaasii miti namoomaasii miti kuni geedi galummaadha. Nama abaarsallee rabbi isinirraa haa qabu nama abaaramee waan akkanaa dalaga arrarraa qabnee wanni isiniin jennu ilmaan obboleeyyanii biyyattuu ka waliin lolle biyya namaa keessatti gandakka waliin lolle imaltuu keessatti nama maqaa waliin baasanii nama miskiina nyaatee garattiin dhugin nyaatee garattiin quufin dhugee kadheebuun bayin bahararraa akkan ichi been qabanii hamtuu irra dalagan tana rabbiin nu naaditu waan kana ganaa rabbi nutti hin deebisi fuuldurallee islaamummaanis isin qabne obbolummaanis isin qabne namoomaanis isin qabne arrabooda ilma abaarame ilma haadha abbaan abaaran ilma gosti abaarte ilma biyyi abaarte habiyya tanaaf hin tolle habiyya namaa tadhaqesaniifis hin tolle yoo taate malee arrabooda maqaa gandaatiin walit deebi'anii wal loluu wal miidhuun asitti dhaabbatti nama yoo wal lole nama lama wal lole wal dhufanii walii araarsan badii nama tokkootiif namni tokko hin gaafatamu lamaan wal lole san dhugaa namni lama wal lole wal hin faarsu lamaan jechuu khabiraa jechuu akka walitti hin deebine jecha dhaamsi guddaan ammoo dhaamnu nama sheekha fakkaatu nama hayyuu fakkaatu nama ogeessa fakkaatu beekaa manguddoo biyyaa ka fakkaatu ka maqaa gandaa himatee dargaggeessaa fi shamarran hawaasa biyyarraa beekana waliin buusu abaaramaan kam sheekarra isa kana biyya isaa jiraatu achi isaa jiraatu namni tarkaanfiin irra fudhatamuu qabdu kana nuti asumaan biyya tana mootummaanis nu wajjitti yaada biyyi hawaasnis itti yaada biyya abbaarraa baddiyoo baddeesi namoota arraba dheeratu ha gandi abaluu akkas yee ganda himatu sheekaas yoo ta'e manguddoos yoo ta'e abbaa qabeenyaatis yoo ta'e hattuudha nama biyyaaf hin tolle nama sa'aan tolle alaamanaan tolle maatii waatiin tolle mootummaanis asumaan sagalee teenya tana yoo dhageessan
bakka jirtanitti tarkaanfii karra fudhatanii isiniin jenna addunyaan silaa'uu bahara keessa oguu deeman dooniidhaan yoo tokko bakka takkaan ure yoo urusan yoo harka qabuu baatan bishaan achiin nama seenee ganda guutuu liqimsa kanaafuu obboleeyyan keenya ni saalfanne ni qaanfanne akkatti dubbannu wallaalle akkatti dubbannu dhabne wannummaan itti arra eeneewu garanaan garasin bakka irraa dubbatan hin qabdu dubbiin rabbi sodaadhaa dhaloota sodaadhaa namooma sodaadhaa arrabooda waan kana nurraa dhaabaa isiniin jenna madaraka magaalaa jaalalaa magaalaa dirree dhawaa irraa isinii dabraa jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دام ساشي كنتي تيجنا ورت فايد مربنا هاقولو وانت كونين دبلو بربادو هوجا درو بيجاباتن وهي أكنانوت أكدلوتات أكجندا وهي باتني خان ولي كنا أكا والبين سني باتني مي إيجا كده تمالي في الدول قدر kana jecha wanni kun hedduu fokkotaadha safuudha warna sirna fokkota waan gartee sirni duraanii sirni kana duraa gartee hawaasa kana adda qooduu ture amma isin haaree biyya namaa keessa deebiftan jechuudha waan sirni bara wayyaaneedha jechuudha hawaasa waliin fixuu turan isin biyya namaa teessanii biyya gartee itti silaada jijjiiruu dheeytan teessanii waan fokkottuu shanyii fokkottuu facaaftanii shanyiin isin facaaftan san achumatti rabbi haa dhaabu nama hangammaa gartee qabamee waan kanaaf miidhamellee asuma dhaabaa gallakisaa waan kana asumaan xumura jechuun barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حواس خينيا قارن تناسب ولد قبمنه لله ثم للتاريخ ربي بجتة إيجاسيمو سينادا نمني الرجال لسيس خايتجمع مدينلين خير الرجال لسيلين خاصو أركو كوانين أركين هناركيني تهلين سينادا سينان إنسان الرامفتو أرى الحمد لله ربين شيكم ببريدا غنا وجين الناس النقابة ولك بمنه وامتشا دبر سودا فلوفون كينيا سببا واحد دوران ركوب سنّيف لا أكنا ما هو ما تتني ركوب سنّي الممناماتي وانا كنا ولرد دلقا نونجاني تلما فادا أكا سبات تت ركوب سنّي سا أمتو ما دلوتو تكو خانو ما أفان تكو خانو ما أبا تكو تي أكنا والقود آهيجان خسد فادا خانا الرحمة أكا أمانتي تت ركوب سنّي أمت أمانتي تكا همتو خان إسلام ما ولنقبو saniitu akkana wal godhaahi akkana walirratti hojjetaahi jaama dhukkuba karaa meeqaatii bakka tana walin nu fide jechuudha saniif wanni jennu rabbi ragaa isinitti haa ta'u dachii samiin ragaa isinitti haa taatu malaayikaan nu dhageessullee ragaa isinitti haa taatu wanni isiniin jennu rabbii keessan sodaadhaa arra qalbiin kafayyaan qabnelleen isinirraa dhukkuba lammaffaa isinirraa dhukkubsachuudha jira خفياك أبولين ديبيه إسن الرادو كوبسا چورا جير وان تكا گرّي نما هندگين شر هم تورا تكا إجي نما هن أركن تكا قلبين نما هيادين سني أركا جرّا دلوتو مگن آدو فوف جج علمو خيسان زري تيسان علمو اسم بود رفت إلاغو ياك إيامات تهورتي تيسان يادو راف جج هركا أمت خيسا فردا اللهم شهد ربي رجاها تهو دتشي سمين بكر رابنتون مقالانتون ورد أوتهون رجاها تهو رام سجبابا أنيس كنان دبرساني سنينجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.